Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtan maratti isin haa ga'u jechaa guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee hoteela Guutee keessatti kan nuti argamnee jirru. Sababiin asitti argamuu keenya ammoo eebba sirbaadha kan jiru. Eebbi sirbaa kun ammoo kan Gazee Badhaaneetiin qophaa'e yoo ta'u, keessa seenuudhaan haalota jiru isin daawwachiisaa nu waliin turaa kan isin hin jedhu ani Lubee Girmaatii gama ogummaa kaameraan ammoo Daawwit Tashoomee nu faana turaa turtii gaarii nu waliin qabadha. Nuuf galcha. Ayyee waaqa jechuun kan hundaa, lafa jechuun kan hundaa, 90 garbaa, salgan booranaa, 7 baarentummaa, waaqa ciicoo gurraatti, waaqa durba duudaa'u. Kan nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi. Kan nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi. Irraa gora nu oolchi. Dogoggora nu oolchi. Bakkalchi bakkee haa ta'u, bakkeen nagaa haa ta'u. Waaqayyo soree nu haa roobu. Arrooba keessa jibban nu haa baasu. Kormi cirrii haa ta'u, rimeen yabbee haa ta'u, maseennaa deessu naa obbaatu. Waaqayyo immoo biyyi kan abbaa biyyaa haa ta'u, malkaan kan abbaa malkaa haa ta'u, araddaan kan abbaa qe'ee haa ta'u, ilmi kan abbaa haa ta'u, utubaan kan abbaa manaa haa ta'u, qabeenyi kan abbaa horii haa ta'u. Anorre keessa Waaqayyo nagaan nu haa jiraachisu. Jiruuf jireenyi keenya haa milkaa'u. Akka dammaa walitti haa mi'oofu. Aannaniif garaa haa ta'an. Walitti haa qabbanoo. Akka haphee walaa qaban. Qilleensi nu jidduun seenin. Marmaaraan nu jidduun seenin. Waaqayyo akkanumatti wal bira oolchee nu haa bulchu. Egaa Waaqayyo nu haa dhaabu. Dhaabee nu buqqisin. Waaqayyo nu haa ijaaru. Ijaaree nu diigin. Kan nu diigummoo Waaqayyo nurraa haa qabu. Waaqayyo nagaa nu haa buusu. Nagaan keenya nan milkii haa ta'u. Gama hundaan kanatti walitti dhufe kun warra milkii, warra wajjiniin jiraatu, warra wajjiniin guddatu, nan biyya isaatiif ta'u Waaqayyo haa taasisu. Eebbi har'aa kun immoo eebba milkii haa ta'u. Waaqayyo immoo akkanatti walitti dhuftan kan wal guddisuudha, wal gargaaruudha, wal ijaaruudha dhuftan warra milkii Waaqayyo isin haa taasisu. Gazeenis immoo mucaa nuyi guddifne Waaqayyo immoo kana caala immoo isa haa guddisu. Isa haa milkeessu. Hiriyaa jaalalaa isa haa horu. Isa keessatti haa horsiisu. Isinis wajjin warra horu Waaqayyo isin haa taasisu. Eebbisaan nama haa ta'u. Itti guutaan Rabbi haa ta'u. Gadaan gabbina. Gabbisi Waaqayyo. Tole isinan eebbisaa na of galchaa. Of gala. Na of galchaa. Gala. Waaqni nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Bakkalchi bakkee haa ta'u. Bakkeen nagaa haa ta'u. Ollee bulteen nutti haa ta'u. Dogoggora nu haa bulchu. Hamaa nurraa haa qabu. Har'a sagantaan asitti wal geenye kun eebba gazuutii fi eebba milkii haa ta'u. Warri isa cinaa hiriirtanii hiriyoonni isaa, firoottan isaa, namni hundumas bakka adda addaatti isa guddisuuf dafas dhuftan Waaqayyo isin haa tolu, isin haa guddisu. Isa guddisuuf dhuftanii isinis Waaqayyo karaa milkii dhuftanii qe'ee milkiitti, ganda milkiitti gufuu tokko malee nagaan isin haa galchu. Eebbisaan nama haa ta'u, itti guuta Waaqa haa ta'u. Gadaan roobaa gabbina. Na of galchaa. Eebbicha yeroo kanan yommuun beekun lama tokko jedha. Hin gabaabsite naan hin jedhinaati na of galchaa. Nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu. Irraa gora nu haa oolchu. Dogoggora nu haa oolchu. Bakkalchi bakkee haa ta'u. Bakkeen nagaa haa ta'u. Har'a eebba mucaa keenyaa kanaaf hundumtuu lafa fageenyarraa dhiyoodhaa. Dadhabdanii toyyuu baatanii dhuftanii isa milkeessuudhaaf dhufnee Waaqayyo milkii isaa waatu godhu. Rabbiin isaa milkeessu. Akkasuma namoota dhiyoodhaa fageenyarraa illee dadhabdanii dhuftan kanallee dadhabbii keessa Waaqayyo haa deebisu. Rabbi isaa milkeessu. Sinillee akkanuma Rabbi mana milkiitti isin haa galchu. Kallattii nagaadhaan isin haa galchu. Dubbataan nama haa ta'u. Itti guuta Waaqa haa ta'u. Eebba milkii haa ta'u. Na Waaqaa kan lafaa kan uummata jamaa kanaati jedhee eebbi kun eebba milkii ta'ee gazeettaa qabatu haa of galu haa fulla'u karaa nagaa dhuftanii karaa nagaa
warra galu Waaqayyo isin haa taasisu. Ulfaadhaa fayyaa nagaa ta'a. kabajamtoota keessummoota, kabajamtoota abbootii gadaa, haadhotii siiqqee akkasumas qeerroo qarree Oromoo keessummoonni kun iddoo garaagaraa irraa fageenya addaa bakka jirtan na kabajanii asitti argamtan yoo baga nagaan dhuftan hanaan dhufu isiniin jedha. Ittaasuudhaan akkuma na kabajanii dhuftan kabajamaa ammas irra deebi'ee kabajamoota ulfina guddaa na biraa qabdu asaalee baay'ee danda'u kanaaf bakka isin na ergitanitti isiniifan ergama kabajamaa ulfaadhaa keessattuu kan na galateeffachuu qabdan akka abbaas akka hojii kun milkaa'u akka isin asitti argamtan akka dhuftanii na barreessitan kan godhe abbaa qe'ee kanaa guutamaa guutuu dhabiisootii guutee yeroo tokko na galateeffadhaa. Akkasumas abbaan bishaan godhu gurgura addunyaa ispoonsara isas na galateeffadhaa. Lootii Kibaabee dabalatee abdii godhuu fulliche yookiin madda Awwaash Gincii Riizootii isas na galateeffadhaadha. Dhumarratti hundi keessan keessummoonni kuwasitti argamtan guddaa galatoomaa ulfaadhaa sinan jaaladhaa kabajamaa. Galatoomii namni sin beeknellee jiru caalmaatti mee daawwattoota keenya faana wal barre. Ayyaan weellisaa Urgeessaa Isheetuun jedhama. Sirni eebbaa gaas keessatti adeemsifamaadha kan inni jiru. Eebooni mee sirnoota as keessatti adeemsifamaa jiran kan akkamitti ilaaltu?
Dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee namatti tola. Sabni ofii akkasitti gaafa aartii jajjabeessu hedduu nama gammachiisa. Aartii waan isaati egaa gaafa akkasitti immoo aartistii bira dhaabbatu jajjabinni ciminni hamileen kana caalu hin jiru jedhee yaada. Kanaaf waan bareedaadha jedhee yaada. Uummanni fi aartistiin waliigalee aartii isaa jabeeffachaa jira, guddisaa jira. Dhugaa dubbachuuf taanaan uummanni fi aartistiin baay'ee waliigalee haala kanaan aartii isaa bira dhaabbachaa jira. Kun immoo waan jajjabeeffamuu qabudha. Gaaffii jalqabaatirraa waan addaa hin qabu kun. Aartiin kan uummataati. Uummannis immoo akkasumatti waan isaa jabeeffachaa jira. Aartistiinis immoo hamilee godhatee waan aadaa, waan seenaa, waan duudhaa, waan saba isaa jajjabeessu afaan isaa akkasitti jabeessa. Maaliif jennaan hamileen aartii uummata isaati. Kanaaf uummanni immoo gaafa akkasitti aartii isaa bira dhaabbatu aartistiin hamilee godhatee kana caalaa jabaatee cimee seenaa isaa guddisaa jechuu barbaadeen. Tole gama sirbaatiin egaa yeroo baay'ee sirnoonni haala kanaan hin adeemsifamu. Kuni gama uummataatiin uummataaf faayidaa akkamii qaba jettee yaaddaati? Uummataaf egaa wanni akkana tokkoffaa asitti gaafa dhufani artistii miidiyaadhaan yookiin televezyiiniidhaan beekanii qaamaan asitti hin argatu waliin irree hin bohaaru jechaadha. Kuni uummataaf waan gaarii dheetaa yaada. Miidiyaadhaan beekuu fi qaamaan akkasitti gaafa argan immoo garaagarummaa qabaachuu danda'a waan ta'eef gaafa wal biratti dirree tokko irratti wal argan uummataafis gaariidha. Artistichaafis immoo dandeettii isaa itti agarsiifata waan ta'eef kun waan jajjabeeffamuu qabudha. Artistoonni wal jajjabeessuu keessatti hagam cimoodha. Egaa atis waan miidiyaadhaan agartaa ilaalaa turtan waan ta'eef artistoonnis wal bira dhaabbanna jechaadha. Waan humna keenyaa maallaqaanis wal bira dhaabbanna dandeettiidhaan beekumsaan akkasumas waltajjii sanillee faaya itti horuudhaaf miidhagsuudhaaf bareechuudhaaf wal bira dhaabbannee hamilee walii taanee aartii Oromoo kana fuulduratti harkaanfachiisna jechaadha. Baay'ee galatoomna. Ulfaadhaa isinis jirraa miidiyaan akkasitti sagantaalee akkanaa kana waan Oromoo Oromiyaa fakkaatu kana deemtanii iyyaaffattanii artistis ta'e uummatas waliin immoo gaafa akkasitti agartan waan baay'eedha jechaadha. Uummataaf illee ergaa kan isin dabarsitanii kana caalaa jabaadhaa cimaa itti fufaa isin jechuu barbaada. Ulfaadhaa. Tole ulfaadhu mee daawwattoota keenyaa wal bara. Ayyee akkam jirtu ani weellisaa Tasfaayee Dayyaleenii jedhama. Qophiin irraa kun qophii weellisaa Gazee Badaaneeti. Baay'ee CD baay'ee bareedaa eeboo jedhu mata duree eeboo jedhu kan eebbisiisu yoo ta'u baay'ee namatti tola isin jechuu barbaada. Sirnoota as keessatti adeemsifamaa jiran kana akkamitti ilaalta? Baay'ee gaariidha. Haalli aartii indastiriin aartii amma haala kanaan gargaarsanillee CD eebbanillee ta'ee karaa uummanni ittiin aartii deeggaraa jiruun akkaataa ilaaleen bareeda siin jedha. Tole gama artistii fi uummatatti yoon si deebise artistii fi uummanni aartisaa jajjabeeffachaa jira. Wal jajjabeessuu keessatti hagam hojjechaa jira. Yaa amma tokko ammuma waliin argaa jirru kanadha. Uummanni aartisaa jajjabeeffachuudhaaf amma tokko baay'ee gaariidhaan jedha. Garuu aartistoota bira yeroo dhaabbattanii warreen manatti haftanis warri as jirtanii galata guddaa qabdu baay'ee gaariidhaan isiniin jedha. Warri immoo mana jirtanis warri miidiyaa kana hordofaa jirtan aartistii Oromoo akka gargaartaniin jedhaadha. Tole atis artistiidha. Artistoonni wal jajjabeessuu keessatti wal bira dhaabachuu keessatti gahee isaanii hagam baataniiru. Yaa ammuma argaa jirtu kanadha. Artistii bukkee akkaataan itti dhaabbatu guyyaa sagantaa kana guyyaa sagantaa biraa immoo guyyaa weelluu yookaan immoo istiidiyoodha kanas wal gargaaru artistoonni baay'ee wal gargaaru isin jedha. Dhumarratti ergaa qabda? Carraan si ilaalla. Ergaan ani qabu ergaan uummataaf qabu akkaataa kanaan muuziqaa akkaataa kanaan deeggaruu fi akkaataa kanaan hordofuun uummata asitti argamanii kana baay'ee natti tolee jira. Warreen mana isaanii ta'anii muuziqaa hordofanis akka muuziqaa jajjabeessanis hin jedha. Tole ani weellisaa Mogoroo Jifaariin jedhama. Anaa dhufu isiniin jenne gaa. Egaa sirna eebbaadha as keessatti kan adeemsifamaa jiru sirnoota as keessatti adeemsifamaa jiru kana mee akkamitti ilaalti? Ka Oromoon of ta'uun heera uummate waan ta'eef akka tartiisaa guddifachuudhaan wal bukkee dhaabbachuun baay'ee bareeda. Haala tana duran baratamneen yeroo kanatti immoo baay'ee waan boonsadhan jira. Waan boonsatti jira. Aartiin Oromoo yoo akkana ta'e lafaa dhufaanis inni buleeyyiinis rakkina keessaa ba'uu hin danda'a. Aartii isaa ceesisuu hin danda'a jedhee yaada. Yeroo baay'ee sirboonni hedduun hin gadhiifamu saba biraan ni ga'amu. Caalmaatti akkasitti baay'achuun isaa aartii guddina Oromoo keessatti faayidaa akkamii qaba jettee yaadda? Baay'achuu bichaa miti kwaalitii si gaafata. Kwaalitii kanaaf immoo deeggarsi uummata kanaa baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu akkuma baay'ina isaatti kwaalitii yoo hojjetame uummanni kun galaana bara. Uummata miliyoona 60 itti xinnaata kunuun jedha.
kwaalitiidhaan akka hojjetamuu fi akka saba madaalutti akka hojjetamuu fi ati akka artistii tokkotti artistoonni maal gochuu qabu jettee yaaddu? Waan argatan kana hojiitti hiikanii saba kana imaanaatti kennanii imaanaa kana galmaan ga'uu qabanii jedha. Waan itti kenname kun namni raafee miti waa namaa godhu. Waan kana godhaniif uummanni kun waan kiyya natu jabeeffachuu qaba jedhee imaanaatti kenna. Imaanaatti kenname kana immoo hojjetee galmaan ga'uu qaba jedhee yaada. Artistoonni wal jajjabeessuu keessatti gahee akkamii baatu? Fakkeenyaaf ati artistii bulaa uummanni si beeku uummata biratti illee jaallatamummaa guddaa qabudha. Caalatti ijoollee gadi adeemoo jajjabeessuu keessatti ati akka artistii tokkotti gahee akkamii baatte? Akkuma laaltu kana na argitee miti ree? Odoon nufuu baadhee wal argina. Gaheen kiyya bakka hundattuu akkuma har'a agartu kana yeroo maraa'u nama kamuu xiqqaasoo ta'e nus gadaan gaddisna waan ta'eef gadaan immoo ijoolleen kun jabaachuu qaba waan ta'eef jabeessuun dirqama keenya. Baay'ee galatoomii dhuma irratti ergaa yoo qabaatte carraan si ilaalla. Galatoomaa isinillee fayyaa ta'a. Duraan dursee baga milkooftee siin jechuun barbaada. Ayyee leelle. Egaa namni si beekne illee hin jiru mee caalmaatti daawwattoota keenya faana wal barii. Ishee DJ yookiin weellisaa Gazee Badhaaneen jedhama. Akka carraa guyyaa har'aa kana konsertii koo ture. Isinillee baga nagaan dhuftan hanaa dhufu isiniin jedha. Egaa konsertii eeboorra dhaganatee jirtu. Mee akkaataan itti uummanni si argame akkamidha? Akkamitti ilaalte? Eeyyani kaa keessummoonni koo haala bareedaa ta'een, haala nama gammachiisuun, haala namatti toluun kan isaan na argamanii baay'ee itti gammadeera, baay'ee natti toleera. Ammarree anaa jiraatanii naa jiraadhaan jedhaan uummata kootiin ulfaadhaa galatoomaa jedha. Baay'ee konsertiin eeboo yookaan immoo eebooni maal qabatee uummata isaatti dhufaa jirame? Eebooni konsertii eeboo kana kaa guyyaa har'aa eebbasaa akkuma xumureen muuziqaan kunillee torbeedhaan dura onlaayin ta'ee waan jiruuf amma immoo waan haaraadhaan akka na eegdan abdiin qaba. Anis immoo waan haaraa hojjedhee akkan dhufu abdiin qaba. Uummanni koo ammas irra deebi'ee keessummoonni guyyaa har'aa asitti kabaja addaatiin na cinaa dhaabbattanii akkan gammadu akkanatti si fuuldura dhaabbadhu gootanii asiin nageessan guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Artistoonni wal jajjabeessuu keessatti gahee akkamii baataniiru? Keessumattuu sirna kee irratti argamanii jechuudha. Eeyyani weellistoonni hiriyoota koo ta'an na cinaa dhaabbataniiru. Weellistoota hedduutu nu cinaa dhaabbate galatoomaa isaanillee guddaan isaan galateeffadha. Galatoomaan jedhaanii dhufaniiru na cinaa jiru. Gama uummataatiin akkamii? Uummanni fi artistii wal argate artistaa jajjabeessaa jira? Sirriitti jabeessaa jira. Dhugaadha baay'ee kan namatti tolu. Jajjabeessas jira, jabeessas jira. Irra deebi'ee ammas baay'ee uummanni nu jabeessaa waan jiruuf uummanni nu jabeessaa jirtan kun immoo guddaa galatoomaa. Nutis waan dandeenyuun nu ergadhaadha. Akkasumas waan dandeenyu immoo hojjannee uummata keenya hin gumaachina. Baay'ee galatooma. Atillee baay'ee galatoomii kana caalatti milkaa'ii siin jechuu barbaanna. Isinillee dhuftanii haasaa gochuu keessaniif guddaa galatoomaa. Jirraa miidiyaa ulfaadhaa galatoomaa. Kan hundufaa turtanii qophiin keenya torban kanaaf qabannee dhiyaannee kana fakkaata ture. Yeroo gaarii nu waliin qabattaniif ulfaadhaa jechaa deebinee qophii kan birootiin aga wal agarruutti nama torbanii nu haa taasisu. Horaa bulaa.